Ya. Okay. Lagi, wata ko qofaan gaafadha ammaan gaatu. Shaadaa sirraa dhiise. Shaadaa sirraa dhiise. Gaafii si gaafadhu qofa naa deebista. Harka akkana ol qabdee. Ayyana gaafas. Ati Harka maal akkana ol akka qabdee. Anangaatuun. ani qomaata miti machee manangaatune. Anangaatuun. Anangaatuun jee kana jalaa qabi. Manangaatun Dr. Aslii. haxaariisiu. La akkasii miti akkana ayyeetu dhaggeeffadhu. Akkana harkaas qabe kaayital. La anangaatuun. Anangaatuun. Jaalasitti himaa waan as jechiisu. Anangaatuun daabboo obboleewwan tiyyaa ibsaa fi murtiin doktoraa kennite. Yoo amma booda dhiira biraatti kennan irratti haraam muftaa jettu yeroo shan. Eewwa, yes. Narra maal Angaatu akkaatu? kanuma sirraa fedha amma booda doo Aslii wajjin waliin mari'atta rakkoo qabu. Anangaatuun. Yari hoji. Eessa anangaatun? Daabbooti. Dabbooti. Dabboo. Dr. Aslii malee Doktor Aslii malee faxaariisi. yoo amma booda namni biraa tuqe Duraan nutti qabne reeyoo amma goda namni biraa tuqe. walitti haa cufamtu akka dachii walitti gartee gizee bonaa dhootee gizee gannaa duuddetti. Wallaahi maali diinummaan akkanaa kun? Hay shaadaadhaa bara kun. Injoo. Murtii guutuu. Wallahi ati talaatan abdii murtii guutuu harkeetiin jira. Maaliif jeega? Hangaatu baguma si qabaanne silaa ati hin jiraanne eenyu wajji haga sa'a sagaliif wayii halkan teenyee enjoy gooname. Silamba yoo injee cufamtee hoo hundee. Amma Dr. Aslii ati wajjaa seenuti muutu godhanna. Angaatu anam akka kan dhugaatti baay'ee si jaalladha. Filatoon dhugaa rabbi. Ati lammaffaa si fuudhuu barbaada maali? Kan dhugaa qoosami. Okay. La anam akka kabirallee jaartii xiyyaa wallollee jaartii naan taane hin qabu minam jedhee akka dhiiraa hin sobu jaartii hin qaba hin jaaladha garuu shari'aan haga afuriiti isiin magaalaa ati diimtu waan ta'eef jaartii lammaffaa barbaada gizee qalbiin diimtu bara keessa bira dhufu. Dr. Aslii masqalanyaa xiyyaaqee yaallee qoy shari'aan kuni Oromoon tun kutaa kudha tokko kutaa hundarraa tokko akka fuutu maaliif hin godhini afur qofa gootii Gaafas Oromoon kudha tokko hin geenne ka. afur Billa aleekaa. wallahi Oromoon hin jirtu gaafa hadiisaan quraanni bu Oromoon ogeessu rabbi beeka. Eessi. Hangaatu Dr. Aslii ammallee gara fuulduratti illee amma haadha seenaatu jira. Kabajamtuu haati seenaa warra Jimmaati sanyii Dr. Abiyyi isii qaba. Ammallee yoo fuudhee jaartii sadaffaa Biraallee ni fuudha amma hangaatuun biraa yoo dhuftallee ni fuudhanii ayyamtaaf. isteepidha. Duraan Jimma qabaa amma Harargee fuudhee sadaffaa mootu Arsii fuudhu. Yaa Wayyaa. Eh. Anna boodaan hin jaaladhu ree. Homaa hin afaan asii keessaa balleessa doktoraan marfeetti waraanatti jalleessa akka sirina. Ergitanyaadha. Ergitanya. Dr. Ergitanyaadhaa siin jette maal jechuu isiiti? Akkam dila kana hunda? Ofitti amantaa jechuusiiti. Tamam. Finfinnee maadaamaa jiraata. Maali Dr. Aslii Amaaranyaan beekuuf akkasii taane ati murtii. No, lakki sanii Dr. Aslii afaan Chaayinaatu ni beeka habiibi. Waan inni jechuu fedhee fi miyyoo gaafate ergitanyaadhaa hin dandeessaa waan kana ittee gaafatte. Ekkoo ani wantiin gaafadhee dhugaadhaa iyyee. Dr. Aslii dhaaban namni kun. Nama Oromoo tana bar Dr. Aslii nama Oromoo kutaa kudha tokkootii fi Afrikaa walirra qabee bulchuu jiru bar sa'aatii ammaa tana keessatti. Dhuga isii yoo ni bulchaayiidha amma isiin gaafiin isiin gaafatte mirgaa beektee gaafii mirgaa jette ishii. Isiin Aslii harkachuu ni carroomtee yookaan carroomaa bulchuu dadhabuu isiin bulchuu qabdi. No, na dandeessaa isiniif beeytiimi. Aboo mucattiirratti hin dirina akkana jettanii. Hayi. Asooyin akkanaa eessa jira? No, namni tokko wal argatee
ወይም ደግሞ ና አርገቴ ጃማ ማለት ሲገደም ትንሽ ጨሮምቴ ጀ አና ዝቅ ገነጎቱ ምንድነው ዝቅን ጎድና ነጀላ አነጃለተ አቲ አናፍ ሜርኩሪ ዳሃባት ዋንጀር የቱጠቀይ ከለጡ አንጋቱ ዶክተር አስሊን ጃላታ ዱባ ጃቴ አማ ኦይ አማ የማሶታ ባየ ቲክቶክ ረት ወልፉደ አከሙሉ ወስቲ ፊ ማስኪ ሰንቲ yagalee wal fuunamo akka ibsishaatiif makii sanitti asumarratti abaaboo walii kenninee baatii torbaan takkaa lama gorora wal keessaa yaafnee ka'ee yookiin itti dhuftee yookiin itti fa'aa fuudhatam wal fuuna tafe masootaa keessa waan amarra miidiyaatti wal fuudha keessa. Ani tamaki ibsishaa san fedha galgala murtiitti dawalee murtii surprise ya godhu mana keessa fiida ababa waan inni bitee fi viduu sitti ergu. Torbaan takkaa lama uummata kana addabne haga uummanni kun jedhu kun yooma walitti dhufa takka wal addabne yoo barbaachisaa ta'e akka hamzaatii waashittiitti illee osoo namni arginu asumarra torbaan takkaa lama osoo ababa waliin fidin alaxxuun waluma biratti doktor intala hoggaa nama kannan amala ishiin qabdus namatti himan intalli sun teenyaame ati maa rakkatte ana amala ishii mukaanaan lolte laa kunoo natti doktor dhaggeeffadha intalli teenya galgala xiqqoo afaan kaatti haga zaa jahaa fi sagalii gartee yoo guyyaan isii taraa isii ta'e homaa sinumarra teessanii taaptaap godhaa eeyyidan malee turtee yoo dhuftelee irra laaltanii daftanii ni hiitan doktor. Diyaaspooraan tokko jala kanaanatti dhaadataa jira anatu fuudhaa jedhaara. Yoo inni keessatti barreessee doolaara 550 si erga jedhe an jaalala birriin hin bitamu jedhiin eenyu didi doktor Khalifa. Eeshi. Diyaaspooraan mallaqaan nama bituun amaluma jiraatti didi harkatti jaalala jaalala anta miskiinummaa bilook ofirraa godhi. Khalifa hin beekta ka Kanaadaa jiru san. Khalif buluuk hin godhin. Yoo inni waa'ee birrii si dubbate achumatti immideetli bilook godhi. La Khalifa amma yoo dhufe asliin Kanaadaa sin geessu ammaan si geessa jeetuma akka homiyyoo ta'anii sanitti Kanaadaan si tuqa. Buluuk hin godhin. Khaliifaan isii waaqeffattuudha jee himmee achitti khalaas jee harka ol qaba. Waaqeffattuudha jiin. Akkasumatti harka ol qaba. Khaliifaan gaazii banee waa'ee amantii waliin kaaftan ayaata kami kitaaba kami qulqulluu amantaa maxaaf quddus amantaa jinnii amantaa yesuus akkas ta'e jedhee mataa si dhukkubsaa ani ka waa'ee yaalla malee waa'ee biraa waa'ee azaabaa fi waa'ee jannatitti naasa waliin si galcheeti cinqii barbadda. Bakka walii galle. Ana sinaa wayyi. Ana wayyi. Yaa indi gana isaas asirraa lagana. Cinqii si kaa Khalifoon. Cinqii si kaa wallahi. Khalifoon bakka irraa dhalte tanga si galchuu sindiisu. Hai Khalifoon dhufeeti qurxummii wayii tokko akka waleenca wayii xiqqaa tokko sitti ol darbee Khalifoo itti akkaate kara isaatti qiblaa deebitee salaattu si godha ammaa wayii. Mee dura haa darbu. Ani Yoo darbe garuu na gantaa. singalu. Minno gantuu nai. Akkas taanaan hin darbin Khalifoo. Inni nu darbu. Diyaaspoora nabira ingiliffaadhaan akkana jaan. Diyaaspoora beeter for hangaatu jaan. Maal jechuu? Anilleen jaarsa maallaqaan bituu barbaada. Muna Ameerikaa Kaalifoorniyaarra. Muna baay'ikashti. Nama sinqaan jeesine Muna. Yatti wacii meeqa si gaasi? Ati daa'imandiidha. Daa'imandiin dahaba ni bitti. Hin bittu waan fi gadi rakishaan bittu qaalii bitti malee daa'imandii. So ati akkamiin bittaa fiifuu ni bitamta. Munaan qaadimaati turani? An bareedaa jechuun hangaatuun fokkotaa jechuudha intal. Ana bantaan. Daba goraddo hayi. Munaan bareedu jechuun hangaatuun fokkottu jechuudha. No lakki ati ani waan rakishaa minaamin jennaan ana bantaan. Anilleen jaarsaan bituu barbaada isiin jennaaniin jaarsaa akkam bittaati fiifuu daa'imandii ni gurguramtaan jedhu. Akkas taanaan rakkoo.
Asli maal jettee? Guyyaatti amma Asli asii jaha dhugaan seen hay. Of gaati caljee gwaana gaafate hin deebisaaf. Ati antee as qabaati taatame akkanatti zim jee reef kanaa raftee wuti naannoo. bakka booda gaafa gisee jara laabii raayaa ta'e walitti erganna jarri kun Jaalibsa kottu naa beete akkasumatti bira anillee ni bu'aa bu'ii jarri kun haasaatu. ariifata yaamullu agayyaa waan Munaa takkaan ol nuuf fidaa kottu saahiba teenya warqii. deebi yaalib deemte yoo feete du'a deemte yoo feete hiriyoota kee wajjin barcaa deemte tuma gurraacha kee kan itti magarta habiitti maaltu hinaaf hangaraasi guba Inaaltu ati yoon akkasit deemi. ani maal goraree yoo ati fuula guurte dhabaan si argadhe eessan aarare dhiirri bifa qabdu bar shaarmuuxa hin beektu ati dhalaan hundi gororuma yaafte garuu gurraatti akkanaa tanatti yoo heerumte namni tokko qubaan si jalaan tuqu dhoggaarraa keetii yoo yaadde jechuudha ani waan si jaaladhu sitti hime silaa iccitii kana sitti himuu qabu maal jedhu Ati cuqubeettaadha barbareedaadha. waan jaalatte waan ufii keetii bakka xiqqashoo onnee naa kennaa jirtuuf sitti bareede malee anaan guutuun anuma jibbi takkittiin naan deemtu gisee keessan itti barreessu. Aaba beekaa jirta ati kalara bareedaa qabda hin bareedda. Maamudee walitti qabannaan gaafatu. Gaafa jedhi bareedda. Bakka akkas sanaan walii taane kaa. Yaa. Laayivii guyyaa sa'a kam kamitti dhufu? Giri maal jaalisi fide gurdi gudufan. Naa waa takka naan hin jenne anumatu itti ergee mucoo hangaatu jaaladhaa fidii jedheen. Akkasiitu jedheeni. Si dhabeetii barbaadaa ture bar. Yoo eessa na barbaaddee beekte takka. Yeroo hunda gisee laayivii jiru hin jirtu. Okay, sa'aatii adda addaa seenna ta'an sa'aatii meeqan seenaa? Sa'aatii galgala sa'aatii 5. Sa'aatii 6 baay'ila sa'a 9 ittiin ta'u. Okay, anillee ammaa galgala sa'a 6tti dhufuure. Ati sa'a meeqa seenta? An laayivii sa'a 5tti raftu kaa jaalti. Sa'aatii akkana kana seenaan jaalti raffisee ka'ee seena. Bakka rakkoon qaburee sabuma akkanaa kana waliin seenas. Jechuun sa'a 9 jechuudha mee? Sa'aatii 9tti toora sa'aatii 5 kana irraa ta'ii nyaannaa hin beekta kaa jalqabu. Uummatni waa golba qoyi. Uummata kana aarsaadha. Nuti amma toora sa'aatii 5 kana irraa ta'ii nyaannaa haga nu buna dhuunee maal xiqqoo haasofnu sa'a 6 walakkaa 7 ta'a. Sa'a 7tti irraa haga sa'a 8 isin irri barbaadde yeroo isin ciibtee irrimni kuteen sa'a 9tti allaabise. Amma raa ganam isee irriba kaatutti lafti nagaa jechuudha. Kanaaf atillee sa'aatii 5 dhuftee dhiira kaane wajjin yoo haasofte xiqqashoo ilma dhiiratti hin naafa beekte. Kanaaf atillee qabda sa'a 9tti dhufuu qabda jechuudha guyyaa hunda akka wal agarru. Illee jaartiin xiyya raftee kaate. Jechuun haga ittiin amansiisu. Maal jetta waan kana? Eegaati soburra jedheetii bar. Rakkoon qabu. Ati nama dhugaa dubbatu jaalattamoo nama sobu jaalatta? Amalli kee akkana. Lakkee nama dhugaa dubbatu jaaladha. Akkana kun. Kanaaf ati bakka akkuma gubbaan kee adii keessi keellee adii jechuudha. Yaa sirrii. Kanaaf sa'a 5tti dhufini jahatti illee dhufini sa'a 8tti yoo dhufte rakkoon qabu sa'a 9 yoo ta'u anaan wal agarraa jechuudha. Yoo si dabbarate sa'aatii 8 kootu sa'a takkitti san ijoollee wajjin hokkofalte san booda sa'a 9 irraa haga ganama salaata sun waliin boharra jechuudha. Maal jettare? Taate bakka rakkoon qabu. Jaalalaan si jaaladhu irraa fudhattee naa eeyyamte. Bakka reefu. Yaa nama jaalatu ani sin jaaladhu hin jedhamaare. Hin jedhamu. Lubbuudha. Yaa. Amma si anaafatti yoo akkanatti dafnee wal jaalannee wal fuune ijoolleen biyya Arabaa kaayyoo biyyaa ba'ee fuulalee gandaa fi lagaan wal qoodee wal turu kun araarama beeku. Jaalala uumaa deeman. Intini naaf digaa kadhii wanta na murtii guutuu naan jeessan. Ni yaadatta wasti kana godhe.
akkas wal kabajanii sodaa. Ni yaadatta? Yaada maal jedhamu murtii guutuu waan baay'ee jira oola maal beeka. Ay sanumaaf jedhalatti yoo akkas wanni guddaan araarri haa gochuu rakkoon qaban si taqabbalee jira. Ijoollee qabdii jedhani maan ijoolleen qabu isin hin nyaani hin qabda ijoollee. Ijoollee hin qabu lakkii. Yoo qabaattellee rakkoon qaban ijoollee 5 qaba. Galatoomanii ganaan qabu. Walitti dabalana yoo ati 5 qabaatte 5 qabaa 10 nuu ta'an jechuudha. Ani hin qabu ilaa ammaan. Ijoollee qabdi yaa komadi dhiira jira garuu hinaafanii jaayanii. Hinaafanii jaaniyaa malee ani ijoollee hin qabu. Anna. Lakkoofsa kee keessaa na ergitaare oomisheen jara walii birri. Bakka feesbuukii dhaan na meseenjara ni qabaan gaatu labbuu jaa. Dhugaa jechuudha.